Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu hundumti keessan akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu kitaaba koorsii irraatii barachuu dandeessan yookiin immoo barnoota guddaa irraatii akka salphaatti argachuu dandeessan iccitiiwwan utubaa shananii akkasumallee waa'ee dubbii maaramii, dubbii qulqullootaa, waa'ee ergamootaa fi gaaffiiwwan manaafiqoonni mana kiristaanaa keenya irratti kaasan hunda kan of keessatti qabate deebii of keessaa kan qabudha jechuudha. Kitaabni kun aappiidhaan kan jiru waan ta'eef bifa kamiitiin aappiidhaan akkasiin argachuu dandeessanidha jechuudha kan isinitti agarsiisu. Yeroo jalqabaadhaa fi gara chaayinaalii kanaatti kan dhuftanii haaraa kan taatan bifa kanaatiin kan isinii fidu waan ta'eef gurraacha'ee kanaafuu isin iddoo kana sabiskiraayib gootu jechuudha. Erga sabiskiraayib gootanii qastii tana tuquudhaan ol kan jedhurra yoo tuqxan viidiyoon asii yeroo hunda gadhiifamu kallattiidhumaan isin bira gahaa jechuudha. Akkasuma asittis kan argitan dhangaan lubbuus chaayinaalee yeroo hunda irraatti sagalee waaqayyoo barattan waan ta'eef waa guddaa irraa argachuu dandeessu. Kanaaf sabiskiraayib godhadhaan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyaa guyyaa har'aatti waliitiin darbinaa jechuudha. Otoodhuma asii fagoo hin deemin jechuudha. Akkamittiin kitaaba kana argachuu dandeenya kan jedhu liinkii isaa telegiraamii kiyyarra isiniif kaa'eetan jira jechuudha. Kallattumaan seentanii buufachuu dandeessu jechuudha. Liinkii isaa argattu ishii kana tuqxu jechuudha. Erga tuqxaniitiin booddee kanneen jiran keessaa telegiraamii kan jedhu ishii kana al takko gadi tuqxu. Isaan booda xiqqoo erga eegdaniin booda kallattiidhumaan isiniif bana jechuudha. Telegiraam isiniin jedha. Ookee jettanii. Kunooti jechuudha. Kitaabichi iddoo kana jira jechuudha. Isaan booddee asii liinkii isaa tuqnee seennaa jechuudha. Amma walumaan jechuudha. Liinkii isaa isa kana waan ta'eef. Isaan booddee instaal godhaa jedha. Kitaabni kun maqaan isaa akkuma argitan utubaa amantaa Ortodoksii jedha jechuudha. Nama meeqatu buufate? Nama 10,000tu buufatee jira jechuudha. Kitaaba kana isinis buufadhaatii itti fayyadamaa instaal goonaa jechuudha. Fumaa isaatiif yeroo 100 guute fumaaf instaal godha jechuudha. Instaaliingii jechaa jira waan ta'eef xumurarra gaheera jechuudha. Instaal godhee xumureera ooppiin kan jettu dhufti jechuudha. Erga xumureen booddee ooppiin jennaan. Interfeesii isaa kana fakkaataa laanguujii isin filachiisa jechuudha. Yoo barbaaddan afaan Ingiliffaan, yoo barbaaddan immoo afaan Oromoo jedha. Kanaafuu nuti amma kan afaan Oromoo jedhu waan barbaannuuf akkuma irra jirutti jechuudha. Select jennaan jechuudha. Isaan booddee kitaabni kun kanneen inni of jalatti qabatu as jalatti isiniif kaaha jechuudha. Amantaa jedha. Iccitiiwwan utubaa shananii, dubbii maaramii, kabaja qulqullootaa, ergamoota qulqulloota mana kiristaanaa, iccitii bataskaanaa, soomii, fannoo, barnoota adda addaa jedha. Kan ammoo as jalaati barnoota adda addaa kan jedhu kana erga tuqxaniin booddee kanneen as jala jiran immoo isiniif ni kaaha jechuudha. Fakkeenyaaf taabota Sillaatii, fakkiiwwan qulqullaa'oo, xabala, ayyaanota gurguddoo, maaliif adiyyuffannaa, gadaamii, barbaachisummaa ixaanaa, abbootii qulqullootaa jedha. Ximboo jedha, shaamaa jedha, kabaja guyyaa sanbataa, kabaja kitaabolee qulqullootaa jedha. Kanaaf as jalatti argattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma iccitiiwwan utubaa shananii kan jedhu kana otoo tuqne as jala iccitii Sillaasee, iccitii namummaa, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa, iccitii du'aa ka'umsaa jedha. Iccitii Sillaasee yoo tuqne immoo maal akka ta'e egaati barnoota as jalaatii argachuu. Beeksisni adda addaa isin biratti dhufuu danda'a. Ofirraa balleessitu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan jechuudha. Isiniif kaaha jechuudha. Gabaabbinaan isiniif kaaha waa'ee dubbii maaramiis immoo durboon maariyaam deessuu waaqayyo durboo maariyaam bara baraatii durboon maariyaamiin araarsituu keenyadha jedha. Waa'ee durboo maariyaamis kanneen kana keessattuu waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti manaafiqoonni kan kaasan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos obboloota qaba kan jedhan kan as jalaa argattan jechuudha deebii isaa. Kanaaf
beeksisni adda addaa gaafa isinirratti galu close birraa gootu bifa kanaan jechuudha. Kanaaf bifa kanaan kitaaba kanarraati yoo kan dubbistan ta'e bu'aa guddaa irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Dabalataan barnoota dabalataa argachuu kan feetan waldaa Hafuura Tokkummaa Sillaasee irraa dhuftanii sagalee Waaqayyoo barachuu kan feetan jechuudha. Asuma Telegiraam irra ol baatanii jechuudha. Wantoota hedduu argachuu ni dandeessu. Liinkii isaas gara oliitti dhuftanii jechuudha. Kanooti jechuudha. Mallattoo iimoo kan ofirraa qabu kana jechuudha. Liinkii kana yoo tuqxan kallattumaan gara waldaatti dhuftanii sagalee Waaqayyoo koorsii dhaabbataa walitti fufiinsa ta'e barachuu ni dandeessuun affeerraa qophii kiyyaa har'aati. Barnoota har'aa keessaa waa guddaa akka argattan abdiin qaba. Qophii kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaate Egzaabeer.